Akatee isoo gubattee ittiin taa'uu dadhabe akka cinaacha cabee ittiin rabuu dadhabe. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nutummanni Oromoodhaa hum yaquumuuna fiihaa 570 sanatan qabla al-miilaad jedha. Osoo nabii isaan hin dhalatiniin duratti amata 570 qabna afaan Oromootiin dubbatu jaarraa fi gadaa heeraan dalaguu keessatti. Amma Oromoon ilmaan lama dhale Booranaa fi Bereentoo dhale. Booranaan 11 dhalee Bereentoo 5 dhale. 11 Booranaa daadhii taaka goofa lama garrii sadii gurraa afur diraaraa shan koree shan labba torba laga 8 Sidaamoo 9 Abiy 10 Naayiroobii 11 ilmaan Booranaati 5 Bereentoo. Tumugaa taaka karrayyuu lama murawwa sadii qalloo afur umbannaa 5. Tumugaan sadii dhale asoosaa taaka hawaasaa lama arsii sadii. Karrayyuu 10 lama dhale oboo taaka arriyyoo lama Booranee sadii macha afur kiilla 5 gullalle 6 salaalee 7 goota 8 galaan 9 liiban 10 abbichuu taaka gambichuu lama. Murawwa tokko dhaleetuun deebee 10 dhale kurnanitu baabboo taaka algalama gaadullaa sadii waayee afur baay'ee 5 gaamoo jaarroojii 7 galaan 8 addaayyoo 9 qaalluu 10 kurnanituu fi kanata. Akkasitti amma umbannaan tokko dhale anniga deebee 7 dhale 7 anniga bitu taaka anna lama kooyyee sadii macha afur baabboo 5 dambija malka 7 daga sadii dhale jaarsoo taaka noolee lama huume sadii baabbilee afur dhale guyyaa taaka gadabuursi lama jiddalee sadii maayaa afur uburraanis afur dhale akkichuu taaka dagalame billii sadii dooranii afur ala 10 lama dhale abba isaa qabbaadoo lama nuunnu sadii bubbu afur eele 5 kutaa goollo 7 galaan 8 diiramu 9 meettaa 10 arroojii taaka kaakoo lama 10 lamaan alaatiin kanata 10 lamaan alaa kanata abba sadii dhale sadeen abba dhale itiyyaa taaka koddeelle lama amuumaa sadii abbaadoo sadii dhale tuulama taaka sirbaa lama kuraa sadii nuunnu afur dhale kordee taaka yaayyaa lama kuraa sadii haaya amma deebi'eeti bubbu sadii dhale yaaba taaka dajjii lama diiramuu sadii butayyuu afur dhale gidiboora taaka minuu lama abbichuu sadii hurratti afur goolloo sadii dhale yaayyaa taaka hurratti lama harrii sadii galaan lama dhale murawwa taaka galaan lama dhale murawwa taaka ilu lama diiramuu afur dhale hariiroo taaka gobbo lama karrayyuu sadii maaru afur meettaan 8 dhale jaada taaka ooyiloo lama jaada taaka ariyaa lama ooyiloo sadii duuni afur duuni afur diima 5 maaru biyyoo 6 maaru 7 dullacha 8 meettaati tanata arboontiin lama dhale obbo taaka janjam lama kaakoo sadii dhale jaarsa taaka ooga lama buqqoo sadii akkanatti 10 lamaan alaatiin waan kana dhala. Nuti hormaalni keenya eessarraa ka'ee noobarraa ka'eetti laga mormoriin lagni mormor kun laga abbaay kan gad dhufne jechuudha. Amma kuus kun haadhii Afrikaarra dura ejjete haamna binuu gaafa dura inni as dhufe kalaqa adamii fi dhufisa isaa idduun bara 581 ta'a. Baatii ammajjiitti lakkoofsa baatii ammajjiirraa lakkaawwan gaafa xarriirra Oromoon lakkoofsaanii asirratti. وسن غينا شرقا إلى محيط الهندي وغربا إلى وجود سودان وشمالا إلى باب الحمر وقبلة إلى جبوت وجنوبا إلى بومبار غربات بحر هندي غربيات سودان غربيات بحر ديما على قبلات بحر جبوتي على جنوبي جنار فقطوريا تنزانيا دابلية Oromoo waas qofan jirtu Itoophiyaa qofan. Nuti uummata san uummata teessoon isaanii noobarraa kaatee laga mormoriin gad dhufte jechuudha. Laga walaabuutu nuti uummata san. Yaa Oromoo nadiida jabbii hin qabne abaawoon jeeyna deebii hin qabne. Yaa gayroon maan Oromoo haadaa dhugaa jireenja sodaa hin qabne. Yaa Jowaar Mohaammed Shukuuti namuu beeku daanyaa shaaramii hin qabne. Baadaayee wadalee hin qabne. Abbaa duulaan duumessa rooba hin qabne. Abdiillee hin baarree daboollaa hin qabne. Yaa Geetaachoo asfaa warbaa irra hin qabne. Gabrasi oomishee caasalume barbaadee qabuu malee naanafne. Yaa duumessa rooba qaba galana qaba.
namni garam madaala haa taatu ijaa inni manqaba akka teessoo gubattee ittiin taa'uu dadhabe akka cinaacha cafe ittiin rabuu dadhabe waan wayyaanee abdii illee na godhe haa taatu ittiin buluu dadhabe akka galaana kutee waatu garaanu dhufe